Isa turte un farad. Alhamdulillah. Share 60 ture. Shara sittiin ture siifaan beeyti argite. Yeroo wanti ini. Yeroo wala ni masla kana jadi cakaya sama sindal kacara. Intinar tu adio isin nada gefat. Malah ara kamu naran kamu ber. Abo Muhammad to koyo jaarti nada gefat tu ini na babarin cuma tumte beeto istiar the. La. Allah wallahi. Wallah. Wajib sida gefanna kenya. Bisa kari wajib mau wallah ratenya. Gide rin si kamu ni debo. Ega tak jadi dah no. Ini ber yero inter huwa. Amma gama to uli dufe isin bra dufe isin dubbe sa ishe. Kaya iwas Aka ya bata tumanami. Follow isin ide bisera. Okay, Ashe dah. galato. Walin lolina, walin miidina, birri walin kaa'inina, jabaadha dalagadha, haadha abbaa keessan gargaaraa nama ta'aa ishee bakka guddaa akka geessan hawwii qabu. Ashe. Tadi dokter insyaallah. Gandaa fi laga wal qoodanii jibbaa hamartamaa jechuudha akkati takkitti umrii tokko cofii qabatanii ofirraa bashannanuu wayya gidee boqonnaa ishee. Warra jireenya harkaa bara foodii gaafateetu namni yoo daddabe gadda lagaa beeku si galee. Ifi yoo daddabe ifi gadda lagaa. Akkasii sunniin. Ya. Amma taloon mataa firiizii sun tigre tuun amaara gidee isinii akkatti wal jala seenee qabu kan argan isinii gammadan argiteemi ka afaan keessan hin beekne keessin afaan jaraan beekne argiteemi. Gide namni lama wal jaalatu kasin beeyne illee si jaalatu. Si yoo madagaa laazima jaalatti barbaadu darbe. Kasin beeyne dhalachuu kee eessa ta'uu keessin beekan amma jarri sun afaan keessan hin beekan hamataa firiinii sun tigre tuun amaara. Galee guddoon sun mineene tokko 900 waan akkasii mineene lama jala qabdi feemasi guddoo Kanaadaa jiru. Hunduyyuu isin eebbisaniitu mana gayaa haasa'anii bayan. Ya ber namni jibba labsurra ber jaala labsurra yani beita abbu fereedu jibba labsurra jaala labsurra ya akkasi jabaadha sinitti haa tolu ijoollee adiinta hundi keessanuu ijoollee xiqqoolee tana fooloo godhaa fi yeroo akkana boqonnaa wal argitan wal dubbisa fooloo deemseera usaati. Yoo taate caalaa yoo jedhu. Itti dhaalchuu kaayyoon qabdu reetan ilmoo dhalchuu. Ay maale urkaa dilee nakamti lafa dhiyeessee. Eeshi. Amma sa'aatii baay'ee faate yoom deemte yoom raftarre. Yeratti ber guyyaa kan rafni guyyaa rafni. Okay guyyaa walirra oolanii. Yeratti gaaya laazima halkan taaf guyyaa. Okay. Amma lafa bariitirra rafuu firee. Lazima si gaaya jaayizami. Ijazat di situ muka ada guyya meeqa fi amma. Kudhanii hafiif. Ya, kaburi. Guyyaa dheeraa qabdan kaa. Guyyaa dheeraa qabna alhamdulillah. Eegatti gisee dalagaa isin deemte atillee halkan jiin deemta. Bakkuma dalagaa mul'atu akka isa mul'attu sumaalaan deema. Bakkuma dalagaa mul'atu bakkuma hojiin xiyyaana biddeenna geejjibatti hin jedhu. Magaalaa keessa dalagaan hin jirtu maa? Biyya akbar akkonnaa biyya kana keessatti nama hedduu beekee nama waliin dhiyeenya qabaattee dalagaa nama jirti. Dirqama nama beekuus barbaachisa. Gurbaa hiriyaa kiyyaa tokko jira achi kan raawwachuu achi turre ijoollee wannooti boorte karaa machaalaa kana. Jaarsi dhagaa amma walumaan jiran jarri sun hiriyaa kiyya. Maal hiriyaa kiyya turan anjararra guddaadha. Obboleessa kiyya xiqqaa ta'an gaafatan xiqqaa tokko dhalaan tuni yoo itti siiqu jalaasi qabeetaa hin beeku dhalaa sanan jaraa duubatti guyyaa osoo jalaa shukku saloonii gubbaan barri jalaa dhalaan banatee ba'e amma guddaa nama guddaa ta'e maqaan isaa Naajii Mustafaati boorteedha ijoollee boorteedha. Wanti barsiisan maal achuma naannoo Riyaadii kana keessa dalagan jarri wannoo kana bakka warshaa pilaastikaa kana. Rakkoon jiru taate yoo wal guddinaa bakka fooloo deebisee. Fooloo si deebisi. Ismaa'ilii yamoo maal jedhaniin? Taate qaachee waan ta'u jiraadhi siyaasni fayyee taate. Yoo akka carraa beekte jaartii isaa haadha warraa isaa maqaarraa haadha ijoollee matafara takkaati mootuu Naajii Mustafaati. Inni adeerri isaa ammayyuu as jira duraalee suudhee ture.
Soddaasi jira yoo na baqaraan kun keessan siyaa dubbisu naa jiru qaba jira ni jiraatte mucaa kana dalagaa umbira barbaade hin qabamu na jala itti na dhaame koomentii Doktor isaana soddaan kee garee tokko akka komantii barreessaasi. Soddaan kee suleen tokko akkana komantii barreessaasi. Meera keessa galee barre. yaa boo guyyaa kana barbaadee dhabe ijoollee dhabdii akkana jala hin qabne naa jabeessa mucaa sana jaalatta soddaaki. Soddaan baddoota kanatti boorsaa fudhatee Kaayiroo kutee barkaamtu kaayiroo jaa hin dhufne. Soddaaki yaarar gellee kenna yettiintu farsillee soddaa hasiliti yettiintu iddoo qabatee harar gee farsii wal fixe inni giddumatti jira sana bisa tokko hin jiru harar gellee